Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shamaar kafuni kam jirtan nagaa fayyaa sinin jirtu nagaa gooti isin akkam jirtan sinin jirtu. Alhamdulillah rabbil alamin an nagaa gooti gin waan isin yaadi mali maalfu video dafee nu jedhu xiqqoo in tuttura kanaafuu hedduu takkaan si yaade jechuudha. Bakka jiraattan akkasuma immoo warri maamila kootaatanii akkasuma hedduu galatoomaa jedha hundi keessan jechuudha. Akkasuma immoo warreen gana maamila taatan welcome isiniin jecha warri tanan dura immoo maatii kan kootaatan akkuma seentanii laayikii godhaa isiniin jecha. Bakka jiraattan hordoftoota kee walii galattu warri na hordofaa turtan hedduu takkaan isin yaade. Guyyaa sadii na fakkaata viidiyoo argaa nu jechuu dhiise. Namni joofne xiqqoodha waddalga wal qabate. Namni har'amee erga takka qabadee dhufee jechuudha. Ammallee sa'aatiin halkanii gisee nan hojjechaa jiru jechuudha. Sagaleen kiyya garuu beekuun dhagamuuf hin dhagahamu laakiin ulma fuudhee haasaa jira jechuudha halkan waan ta'eef jechuudha. Okay, ergaan an qabadee dhufee har'aa maali? Ergaan an qabadee dhufee dhalaa fi dhiira tokko jidduutti. Dubartii fi dhiira tokko jidduutti jaalala uumanii osoo wal dhabanii eenyutu irra miidhama? Eenyutu miidhama? Dubartii moo dhiira? Dubartii. Laakiin jaalala keessatti kan irra miidhamu eenyu? Dubartii. Dubartii. Nutiin kun bar fayyaaliyyiidha dhuguma dubartoonni. Nutiin kun bar dubartiidha fayyaaliyyii. Inaa jechuudha. Ani garuu yaadni nan qabadee dhufee yaada kanaan wal qabatu takka jechuudha. Dubartiin fayyaaliyyiidha yoo inni isiniin jedhu immoo dubartii addunyaa guutuu jechuu hin danda'u jechuudha. Akkamiin wal galattu? Jaalala keessatti osoo wal dhabbiin jiraatte dhiira moo dubartii irra miidhama? Dubartii irra miidhama. Okay, ergaan an qabadee dhufee kanaan wal qabatee jechuudha. Maal isiniif fakkaate? Jireenya ilma namaa keessatti erga wal dhabanii garuu kan miidhamu dubartiidha. Dubartiin maaliif miidhamti? Daftees dubartiin takka osoon kufte yookiin immoo osoon miidhamtee daftees hin kaatu. Gaafa kaatee hoomuu sii qabee hin danda'u. Okay, kanaafuu wanni isin jechuu barbaade akkasuma warroonni dhiiraa of eeggannoo godhadhaa. Sababni ani of eeggannoo godhadhaa jedheef maaliif? Dubartii takka yoo hin jaalatin dhugaan si jaaladha hin jedhiniin karaan dabarsiin karaan buusiin dhugaadha. Amma namoonni tokko dhiironni tokko dhugaa fakkeessee qaaxxitama kana dhugama kana fakkeessee waanuma hin jirre kana hin jira jedhee waanuma hin jirre kana hin jira jedhee dhugaa fakkeessee maal godha? Intalli takka yoo karaa dabarsee dhumarra garuu isumatu isii san jeeqa fakkeessee isii yaa'oo karaarra buutee fi hin jaaladha jettee karaarra buutee fi jirti. Laakiin immoo kan hin jeequ dhumarras isuma. Maaliif inni karoora ofii qabatee ka'e waan ta'eef. Kan miidhamu laakiin immoo dubartiidha walii galattuu jaalala keessatti. Laakiin immoo namni wal jaalatee waliin dhabuu miti. Wal dhaba. Maaliif ilma namaati yookaan walii galuu dhabuun ni mala yookaan immoo jireenyuma waliin adeemsifachuu wal dhabuun ni mala jechuudha. Namni wal jaalatee qofaaf hin miti bakka jireenya wajjin ooffatu. Kanaafuu garuu immoo ergaan tiyya maali baay'een kan miidhamu dubartii. Dubartii fayyaalii dubartiin kun jechuudha. Kanaafuu garuu wanti nama ergaan hin qabadee dhufe dubartii karaan buusin abadan. Karaa yoo buuste yoo jireenya kee itti hin fufne maal hamilee hin cabsin dubartiin. Dubartiin hamilee cabnaan ka'uullee hin dhiba. Dhugaa dubartiin dhugaadha yoo nama tokko yoo jaalatte deebi'uullee ni dhiba irraa jechuudha. Laakiin immoo kanaafuu wanti isin jechuu barbaade maaliini? Dubartii karaan buusin. Ergaan kee ergaa warra dhiiratiif qabu karaan buusin. Yoo hin jaalatin karaan buusin. Yoo dhugaanuu jaalattee silaa'uu jaalattu sunu tan dhugaa taate
dubartiidha malee kan miidhamu dhiiraa miti amma jaalala keessattis nam. Kanaafuu amma ergaan ani isin qabu maalinni dubartiin jaalattees ni miidhamtees gaafa kaate immoo rakkisa. Sababni inni akkana isin jechuu danda'e wallaahi kaniin akka jajjabina dubartii miidhamtees kaate gaafa kaate akka laayyootti kindartiin kaatu. Laakiin namni miidhame tokko jaalala keessatti dubartiin takka yoo miidhamte baay'ee rakkisa. Dhiira fi dubartiin baay'ee tokko garaagarummaa guddaa qabna jechuudha. Hedduu takka amma dhiironni hangi fedhe yoo jaalatee hoo dhabees itti hin dhagahamu. ግን dubartoonni baay'ee hamileen isii cabu, baay'ee onneen isii cabdi, baay'ee qalbiin isii cabdi haga dhumaa jechuudha. Namni dhugaan jaalate tokko yoo dhabdedha kun hunduu dhugaadhaan mishoo yaanii qalbii akkama homaa homee kanaa miti. Laakiin jala dhugaa keessatti dubartiin baay'ee yoo jaalatte yoo dhabde baay'ee tokko hamileen isii cabu, baay'ee tokko onneen isii baay'ee caba jechuudha. Laakiin ka'oollee ni dhiba. Jireenya jaalala keessatti isaan dubartii qofaa miti, laakiin dhiirarrallee jaalatee dhabuun namni kamiinuu baay'ee ulfaata. Warra jaalatee dhabuun taasisa rabbiin. Laakiin immoo ergaan ani qabu laaka warra dhiiratiif baay'inni dhiiraa dubartii karaa dabarsan waanuma hin taane irratti fa'a. Amma keessaa waamamee shamara amma biyya alaa jiran kana fakkeenya yoo fudhanne dhiirota biyya keessa jiran waanuma hin jirre kana hin jira jedhee dubartoota meeqatu dhugumaan isiin jireenya uffadha jettee nama kana wajjin jireenya uffadha jettee meeqatu karaa ta'a. Kanaafuu hoo laakiin karaan dabarsin nama san yoo namni sun siin taane gabaabbadhu irraa gabaabbadhu gize maan irraa deebi. Laakiin hanga karaa dabarsitee waan dhumarra waan jireenya guutuu waa akka gootee laakiin immoo dhumarra yoo hamilee isii ka cabsu ta'e hedduu takka rakkisaa. Maaliifuu hedduu takka rakkisaa. Dhugaa dubartiin hamilee yoo cabde ka'uun ni dhibaana wanti isiniin jedhee fi addunyaa kanarratti jaalala keessatti laakiin immoo jaalala keessatti osoo dhiiraa fi dubartii jidduutti osoo wal dhabanii kan hin miidhamu dubartiidha malee dhiiraa miti. Addunyaa mataan irratti jechuudha dubartiidha malee dhiiraa miti kan hin miidhamu. Laakiin dubartiin jajjabina hin qabdu miti ani yaadni kan hin miidhamu garuu dubartii. Argaa jirraa maal addunyaa irratti miti sooshaal miidiyaa kennuma irratti argaa jirraa miti baay'ina kan miidhamu dubartiidha. Dubartiin hanga laakiin wanta akkas rabbi nurra haa qabu waan akkas sunillee immoo nama ofii yaaduu dhabuullee rabbi nu godhini. Laakiin immoo dubartiin hanga lubbuu isii balleessu dirasii tageetu jechuudha. Maaliifuu gabaabsite jechuudha yaada isiisan ni gabaabsite. Garuu gabaabsamuu qabu yaadni fi wanti hundinuu jireenya ati nama tokko wal dhabe jettee immoo jireenya kenkee hin jiraadhuuni kun dogonkora guddaadha. Laakiin immoo ana madhaamsiin ani qabu maali? Dhiirotaaf shamara miidhina. Maaliif ati shamara takka yoo miite shamara gaarii sin argattu zooro deemtee jechuudha. Shamara gaarii sin argattu abadan deemtee maal taata kan tuubaata ka isiin geenne san argatta. Laakiin dubartiin takka jaalattee dhabdus gaafa kaate jajjabduudha dhugaadha. Maaliifuu wanti darbe sun barnoota ta'aafuu waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu namni kamiinuu waan darbe yaadatu laakiin wanti darbe sun barnoota ta'aafuu waan ta'eef jechuudha. Jabduudha jechuudha. Kanaafuu immoo dubartiin miidhina baay'ina hamilee qacabu dubartiidha. Baay'ina jireenya keessatti kan miidhamaa jiru dubartiidha. Guutuutti dubartiidha. Baay'inummaan dhiiratu iyyuu dubartii hedduu takka karaa dabarsan. Waanuma hin jirre kana hin jira jedhanii waanuma hin taane kana hin ta'a faayida. Laakiin akkumaan jedhe dubartoonni fayyaaleeyyiidha kasanirraa fi jireenya keenya ni oofadha nama kana hojii jettee karaa buuti. Kanaafuu jechuudha akkumaan isiniin jedhee karaa buuti. Namni mallaqa qofaanii miti kan wal shawwadaa jiru jechuudha. Namoonni tokko amma mallaquma qofa akkas dubartii shawwadamtee miti akkasii miti.
jaalaluma keessattuu namoota hedduudha mallaqaa walittu kan dhiyaane jaalalumaanuu kanneen shawwadu jechuudha. Waa'ee jaalala kan ilaalchise jireenyuma ofii oofatuuf qofa jechuudha. Dhumarra garuu dubartii sanarraallee mallaqa qofaa miti dubartiin takka onnee qulqulluudha yoo nama jaalatte mallaqaa miti onnee isii yeroo kennitee fi mallaqaa namni tokko akkamitti dhiiratti mallaqa kennitee dubartiin akkamitti fayyaaleeyyiidha dubartiin guutuun adala mallaqaa miti onnee isiitu kennitee fi miti ilaalcha akkasitti ilaalchan jechuudha ilaalfatan jechuudha. Laakiin hunda dubartiiti jedhaan jiru ani immoo dubartoonni keenyallee jechuudha of duuba yaadi namni kun akkam naa ta'a naan ta'uu sii ta'eef sii ta'uu baatettu nama saniin hanga wal argitee namni sun haga kan kee ta'utti abadan nama amanuun baay'ee ulfaataadha. Nama san harka keetiin gaattee namni sun nama jireenya kiyya oofatu jettee yoo waliin harkaan gaattee jette dhugumaanuu namni sun nama si jaalatu jechuudha. Laakiin immoo ani bilbilaan taa'ee aloo namni kun na jaalataa ani finxir jedhaa ani maarree ta'a wanta akkasii suni fudhatama hin qabu. Maaliif of gatuu hin qabdu jechuudha. Waan fedhe jaalachuu miti waan feete yoo taate of gatuu inuma hin qabdu dubartiin of gatuu inuma hin qabdu. Amma baay'inni shamara keenyaa kan of gatan kun kan lubbuu fi balleessan kun kan waa'ee kan ammoo maaliif ta'uu danda'e? Addunyaa ta'aman silaa bilbilumaan haasoftaa mi'eera tokko irratti. Addunyaa kanarra maal dhageetta? Gorsi hin jiru hin jira. Xiqqaan nama gorsu ni gorsa. Guddaan nama gorsu ni gorsa. Nama hayimaanotii kamiiyyuu akka amantaatiitti illee amantaa keenya guutuu keessattuu amantaa addunyaa guutuurra jiru kana keessattuu gorsatu jira. Gorsatu jira. Amantaa Islaamaa keessa gorsatu jira. Amantaa Ortodoksii keessa gorsatu jira. Okay? Amantaa kamiinuu keessa gorsatu jira. Amantaan kamiinuu duudhaa ofii qaba. Amantaan kamiinuu safuu qaba. Amantaan kamiinuu jechuudha. Laakiin amma dubartoonni keenya kanumaaf maaf hin gorfamne? Bas ani gaafii wanti natti ta'e hangaan har'aa kanumaaf hin gorfamne. Jaaladhu hin jaalatanii miti. Nama jibbii miti addunyaa kanarratti. Namni namaan tolaa'uu si jaalatu. Laakiin maaliif of gatanii? Maaliif lubbuu fi balleessanii? Meeqa argaa jirru? Ka lubbuu fi dhabee jiru. Ka lubbuu fi balleessuuf deemu meeqa? Kararraa deebi'e ka kararraa gorsa. Garuu immoo maaliif durumarraa maaliif of gatanidha? Ilmi namaa maaliif of gata? Keessaa shamarri maaliif of gatti? Gaafii natti ta'e agarraati. Maali gorsi hin jiru? Yoo isii wallaalte gorsa dhageeffattu achi deemte namni kamiinuu namni guddaan meeqatu addunyaa kanarratti meeqamtu nama gorsa afaan kamiinuu addunyaa kanarratti sooshaal miidiyaa fayyadamtu ta'e gorsa gurguddaatu jira. Kanneen kana maaliif akka wallaalanii fi akka inni dhageeffannee inni ilaallee inni hordofne ani waan giraan aggaaba'e namoota lubbuu fi balleessanii fi namoota waan hin taane keessa hin jaalatanii of hin gatinidha malee ana. Haadhi jaaladhu yoo dhugaadhaaf namni sun illee si jaaladha boruudhaaf naataa tasiin jedhe hanga gaafa ati yoo biyyaalaa jiraatte hanga gaafa ati galtutti yoo si eeggate dubbiin usulti nu dhugaanuu si jaalata namni sun nu dhugaanuu jireenya gaarii si fedha namni sun. Laakiin immoo aman jira namni tokko waan nama xiqqeessuuf jecha waan haasee akka godhe karaa dabarsu ni jiran. Dhumarra hiyyootii isii yookiin lubbuu isii balleessuu dhumarra ka ga'u maali? Waa'ee mallaqaa wal qabateeti. Kennisiisee jireenya kee waliin ooffanna jedhe. Laakiin immoo obboleewwan kee mallaqaaf jecha illee lubbuu teessan hin balleessinaa. Mallaqni argamti. Yoo karaa tartes tartii tarii wanni tarii yoo wanni taris jiraate wanni tarii sun asiin deebi'u waan ta'eef jecha wanni gochuu qabdu maal? Of deebitee of duuba katareessan dhiiftee maal gochuu qabda? Ka of duraa san yaadadhu. Lubbuu kee kasii kaa'u rabbii malee namaa miti. Laakiin lubbuu keetti warri gamtu tuni alama biraati. Dhugaan sagalee sinirra dheeresse. Maaliifuu
wallahi dhugaa rabbii waan dubbadde wanta namoota tokko yoo ilaaltu si jibbisiisa jechuudha waan kanarratti yoo ilaaltu. Laakiin gorsiin jira. Kana olii nama meeqatu nama gorsa. Kanaafuu warra shamaraa hin jaalatni miti. Jaaladhu. Abadan hin jaalatis hin jedhu jaaladhu. Okay, jaaladhu laakiin of eeggannoo godhadhu. Jaala keessatti of eeggannoo godhadhu. Of eeggannoo guddaa keessa warroonni amma aniina irraa na hasaa jiru warri biyya alaa jirtu, warri biyya ambaa keessa jirtu, warri gargar facaatee maatii kan keetii fi biyya kan keetirraallee gargar facaatee jirtu of eeggannoo godhadhu. Bas qileman bu'e fingatiin ufumaan gatiin adallam ati nama jaalattee miti maatii keetirratti ufiin gatiin maatii keetirratti ufiin gatiin maaliif waaqayyotu ta'e boruus tuqfa malee maatiin kee guutuu si wajjin kufu garuu ufiin gatiin maatii kee sin gatiin nama kamuyyuu raayiin fagaatee namarra laakiin mataa kan kee dhuunfaa kan kee ate dhuunfaa kan keetitti ufiin gatiin yoo of gattee rakkootti seenta waan ta'eef jecha ofiin gatiin obboleetti dhageeffadhu. Taniin sagalee kee yoo kadhageette ofiin gatiin wal gorsaa bakka jirtanii. Amma dhuguma addunyaa kanarratti namni gurubii WhatsApp dhabeen jiru qoosaa kolfa waan akkana la keessatti wal gorfadha. Keessatti hamilee walii ta'a. Keessaa shamarri keessatti hamilee walii ta'a. Kan miidhamullee baay'inaan shamara. Kanaafuu ani garuu har'a gorsiti yaasuma irratti kana muluu haasaa jedhee hin dhufne. Laakiin yoo haasuftee yoo jettee itti si fufsiisa jechuudha. Laakiin asuma irratti isinirraa gabaabsa. Sagantaa biraatiin haga isinitti deebi'utti inshaallah. Asumaanuu turtii gaarii isin jedha inshaallah. Gizee biraa isinitti deebi'a sagantaa biraatiin jechuudha. Haasameen dhumu laakiin immoo ofiin gatiin shamara isin jecha. Asumaan kan dhiirallee namoonni dhageeffatanii jirtan dhalaa karaa dabarsuuf hin fiigin. Dhalaa takka yoo dhugaan jaalate jireenya kee keessatti nama san yoo abdatte hanga dhumaa itti fufuu yaali. Akkasuma tan dhalaallee dhiiraan shawwadiin faayidaa siif hin qabu waan ta'eef jecha. Dhumarra hin kasaarta waan ta'eef jecha. Kan dhiiras dhumarra ni kasaarta waan ta'eef jecha nama karaa dabarsuun faayidaa takka illee hin qabu. Atilee mutaan dhalaallee karaa tartee geessitee lubbuu hin kee of balleessuu fiiguun faayidaa takka siif hin qabu. Tan of duraa yaadadhu tan jireenya san teetii itti fufuuf yaalii godhe. Laakiin immoo lubbuu namaa kakaa'u rabbi tokkocha kan eegu rabbi tokkocha rabbii gaditti ati mataa keenya of eeggadhu of kabaji ati yoo of kabaji namni kamuu si kabaja addunyaa kanarratti ati dhuunfaa kan kee mataa keenya yoo of kabaji eenyumtuu kabajaan si hojii jiraata jechuudha. Kanaaf asumaanuu dhiifama isiniin jira sagalee isin dhiirsee jira. Dhugaa rabbiitti dhiifama naaf godhaa warri naaf haaraa taatanii warri immoo maatii kee taatan laayikii godhaa sheer godhaa sabskaraayib godhaa. Akkasuma yoo sagalee kiyya guutuu hundi hin dhageeffatu maaliifuu sagalee dheeraa waraabee waan ta'eef jecha asumaanuu dhiifaman isin gaafadha irra deebi'ee. Turtii gaarii sagantaa biraatiin aga walitti deebinutti akka inaallee dhiifamu yooniin haasee kee keessatti dogongora qabdaa jedha guutuutti naa birreessaa dogongora kiyya irraa deebi'aa waan ta'eef jecha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.